mootummaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin bahu jedhee adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gocha suukanneessaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiruuf gaafatamaan mootummaa Bilisiginnaati jedhee siraa isa baaf ibsa adda bilisummaa Oromoo akka itti aanutti qindeessee jira. mootummaan Bilisiginnaa yakka namoomaa itti ho'iinsaan uummata nagaa irratti raawwataa jiruuf gaafatama seeraa fi seenaa jalaa hin bahu kan jedhe ABO'n uummata nagaa jumlaan ajjeesuun mana waliin gubuu fi ilmaan uummataa humnaan waraana hin barbaachifnetti naquun aangoon siyaasaa dheereffatamu hin jiraatu jedhe. Qurxummii bishaan keessaa balleessuuf galaana gogsuu dhaadannoo jedhuun waraana hin xumuramnetti xumura gochuuf uummata nagaa fi meeshaa maleeyyii lafarraa duguuguun hojii guyyaa guyyaa godhateem itti fufuu mootummaa simeetii jira. Waggoota 5 darban mootummaan Abiyyi Ahmad waraana walirraa hin cinneem qabata waraana bilisummaa Oromootiin uummata irratti adeemsaa jiraachuu kan eere ABO'n dhibbana kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaan jumlaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jira jedhe. Giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Abuuna Gindabaraat gandoota hedduu keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti ajjeechaa jumlaa raawwatu kan eere ABO'n muddee 10 fi 11 bara 2023 aanaa Abuuna Gindabaraat gandoota akka Irjaajoom, Caffeerii fi Finnootti waraanni mootummaa uummata nagaa magaalaa walakkaatti rasaasa itti roobsuun namoota 8 ajjeesuun 3 ammoo madeessanii jiru jedhe. Muddee 12 bara 2023 dargaggoonni Oromoo Agamsaarraa konkolaataa Sinootiraakkii tokkoon midhaan geessa saaboo gara Goojjam lixaa imalan mormor gamattiin bakka qorqobbee yookaan dhagaa wal baataa jedhamutti humna faannootiin namoonni 13 ol ajjeefamanii jiru jedhe. Sadaasa 25 bara 2023 ajjeechaa jumlaa lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa Gidaamitti waraanni mootummaa Bilisiginnaa ilmaan Oromoo 9 mana amantaa Makaana Yesuus keessaa fuudhuun ganda baadiyyaa Maleekkoo jedhamutti ajjeesuus addeessee jira. Sadaasa 24-25 bara 2023 kibba baha Oromiyaa godina Arsii aanaa Shirkaam gaddoota Waajjii Rabbasaa Biduu Baalaam Heellaa Majaam Heellaa Xareetaam Gallabee Amajaa Macarraam Sochii Saadeem Gallabee Hululiif kanneen birootti haleellaa uummata nagaa irratti raawwatameen namoonni hedduun ajjeefamuu ibse. Sadaasa 25 bara 2023 magaalaa Dambidollootti dhukaasa waraanni Bilisiginnaa uummata irratti baneen namoota 4 ajjeesuu yoo ibsuun sadaasa 24 bara 2023 godina Gujii lixaa aanaa galaanaa ganda Guwwee baadiyyaatti namoonni jaaloltoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru jedhe. Sadaasa 23 bara 2023 kibba lixa Oromiyaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa mana barumsa Odaa Kanniisaa jedhamu irratti haleellaa diroonii raawwatameen barattoota dabalatee namoonni 52 du'uu ABO'n ibseetii jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu ganda Sankoraatti dhuma baatii sadaasaa darbe keessa waraanni mootummaa qonnaan bultoota 8 bakka tokkotti ajjeesuu kan eere ABO'n godinaalee Baalee Arsii lixaa fi Arsii aanota garaagaraa keessatti manneen uummataa gubamanii jiru jedhe. Hagayya 7 8 10 fi 11 bara 2023 giddugala Oromiyaa Shawaa lixaa aanota akka Amboom, Daannoom, Iluu Galaan, Liiban Jaawwii, Midaaqanyim, Ilfaataa Coobii fi Gindabaraatti yakki bal'aan uummata irratti raawwatamu eere. Fulbaana 8 bara 2023 lixa Oromiyaatti dargaggoota Masgeen Dhiinaa jedhamu ajjeesuu yoo gatan godina Salaalee aanaa warra Jaarsoo gandoota Migiroo Baddeessaa fi Giitoo Milkii jedhamanitti onkoloolessa 14 bara 2023 maqaa deeggartoota wabooti jedhuun namoonni nagaa 20 ajjeefamuu ibseetii jira. Mootummaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad yakka namoomaa fi ajjeechaa jumlaa uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu kan eere ABO'n hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman mootummaan gocha uummata nagaa fixuu kana irraa akka dhaabbatuuf dhiibbaa taasisaa jechuun waamicha taasiseetii jira.